dabarsite eegicha kee narraan nageesse barruukeetii nanabateeta sifalada kunoo galatan siflada olola sikaba sigalateeffachu ananati tola 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 Sijaju konisu dinyo dunise sodatini muchako siwati nanjira nanjitemi Yesusko dinimo amera olfinansi flada onderet alchise sijaju konisu dinyo dunise sodatini muchako siwati nanjira nanjitemi Yesusko dinimo amera fundikesani gofta kof geleta melata fundikesani abba kof geleta isalan kanka edini nutinsiku nuinu sodata isalan kanka edini nutinsiku nuinu sodata melata fundikesani gofta kof geleta melata fundikesani abba kof geleta isalan kanka edini nutinsiku nuinu sodata isalan kanka edini nutinsiku nuinu sodata
Eegumsike yeroo hundumaa bari'u rafee dammaqu keessa goona nyaata bari'u rafee dammaqu keessa goona nyaata. Si enough upsa anu jechan nabe sif kan galata farsayan ole halkan se tufufe ananon upsu wa en jalalake yeronduma Eegumsike yeroo hundumaa bari'u rafee dammaqu keessa goona nyaata bari'u rafee dammaqu keessa goona nyaata. Tokko lama jedhe oolmaa kee yoon lakkaa'e caaleetu argama kanatti naaf oolte arjummaan kee danuudha tolli kees narra baay'ee teessoo kee naaf amarsu ammas daddabalee. Enduutu dhalako eessichanan jette yaadannoo guddaa jira kan dagatamne anoonan arge jaalala tanaaf qabdu tokkicha ilmaa kee hamma naaf laattu jaalalli yeroo hundumaa eegumsike yeroo hundumaa bari'u rafee dammaqu keessa goona nyaata bari'u rafee dammaqu keessa goona nyaata. Baredi abako ansinani barede kabajani chuko
ansin kabajame farfandaan koosi hundeen amantiiko sidi waan leellisa guutummaa baraako bareede abbaako ansin ani bareede kabajame chuko ansin kabajame farfandaan koosi hundeen amantiiko sidi waan leellisa guutummaa baraako Omurigo
jajjabeessite uffata addeessitu koodii jeequmsaan hoosite ati gaanama koodii ati galgala koo ati jalqaba koodii akkasumas xumura koo gaanama koodii ati galgala koo ati jalqaba koodii akkasumas xumura koo Situ natti fure adabe sarika duwa tana nyara natti fure mudunfa darkan fiko kabe situ natti fure adabe sarika duwa tana nyara natti fure Sena ke nanda bimwa kayo jajjatini kumesu Nakote tu debi tilate sana bosisu Sena ke nanda bimwa kayo jajjatini kumesu Ati gaanama koodii jalqaba koodii akkasumas xumura koo ati gaanama koodii ati galgala koo ati jalqaba koodii akkasumas xumura koo Afura guddaa fadde alli koo bitaatti galee si qofaami kanatti koree ichuu baaraangina koo garaa koo akkam silaagata harkama koo nagaraa kootii keessi koo dansa jaalata ichuu baaraangina koo garaa koo akkam silaagata harkama koo nagaraa kootii keessi koo dansa jaalata keessaa baduu nageessaa baduu midhugumaa keessaa baduu nageessaa baduu midhugumaa maalki onnee kootu eeguuti yaadata lakkoofsa qabuumi qalatinaa qottee qabdu lakkoofsa qabuumi qalatinaa qottee qabdu naajaa'iba waaqayyoo innatu allaanaa oli qabdu lakkoofsa qabuumi qalatinaa qottee qabdu lakkoofsa qabuumi qalatinaa qottee qabdu naajaa'iba waaqayyoo innatu allaanaa oli qabdu abjuu kootuun nanaa koote sadaaddamee namaaree sikaraan gosa qabeeraa badeeraa kan daandii koo cufee abjuu kootuun nanaa koote sadaaddamee namaaree sikaraan gosa
Awako nafduche irrukos nafgute nafide goftani anaraganko umnako timiti gargar sasati Awako nafduche irrukos nafgute nafide goftani anaraganko umnako timiti gargar sasati Isakam dubaten Isakam indisan lafati Kanini nafgode Wambaye tujira gonakoti Ibe fayise Chabami amako hunduma Kanafta linjedu Buchasan odessa baranduma Ibe fayise Chabami amako hunduma Kanafta linjedu Buchasan odessa baranduma Torana galchi male Torana galche male Torana galche male Isatu namati nadabale Torana galche male Torana galche male Torana galche male Isatu namati nadabale Falako wallale Bitamir galale rafame Guftan kun afdufe Bolla rakinati nabafate Uchasa dubbachuf Alkanif guyanis nanga'u Namagata mefude Namati nadabale na ulfatu Buchasa dubbachuf Alkanif guyanis nanga'u Namagata mefude Namati nadabale na ulfatu Isatu nafta'i Uftatu nafta'i Jesus ku nafta'i Isaka pelafa cholka'i Isatu nafta'i Uftatu nafta'i Jesus ku nafta'i Isaka pelafa cholka'i
ofirraa gatta'e waan qabu yommuu chinnabe Gooftaa koo duwwaatu hiixatee harka koo na qabe Godaannisaan qaba ishee yommuu gaddaaf dhiphina Gooftaa tolii dhufee na godhee nama jaalatamaa Godaannisaan qaba ishee yommuu gaddaaf dhiphina Gooftaa tolii dhufee na godhee nama jaalatamaa Kan akkaasaan jiru Kan akkaasaan jiru Kan akkaasaan jiru Seenaa mootii fuudhee kan jijjiiru Kan akkaasaan jiru Kan akkaasaan jiru Kan akkaasaan jiru Seenaa mootii fuudhee kan jijjiiru
galate indar pendu anar kalfate indar pendu anar kalfate nafot sakuta nafot almal rakata nafot natwakne nafot omanam bfanne nafot nafot sakuta nafot almal rakata nafot natwakne nafot omanam bfanne napatu batetu ananda kutiste chaba kolante fayara tasiste ansidi se karamandema ansidi se karamandema ansikane karamandema ansikane karamandema Iddikan kof kanke walitira mera Iddikan kof kanke walitira mera Iddikan kof kanke walitira mera Anis jalala ke potya mera Anis jalala ke potya mera Anis jalala ke potya mera Angubbatana irrasi qaba gubbasi qaba sinatole waqa jaba gubbasi qaba angubbatana irrasi qaba gubbasi qaba sinatole waqa jaba gutto wali galle anafati baaye wali galle gutto wali galle gargari ban yomille gutto wali galle anafati baaye wali galle gutto wali galle addan himban yomille gubbasi qaba angubbatana irrasi qaba
Gubbaasi qaba natti tolte waaqa namaan hin madaalamtu dhimma namaa keessa kabeettu ati waaqa dansaa nama hin jijjiiramtu akadee wasitti malee anaa dhageettee kadhatiya awwaan si fide qaba oo fudhadhu galatoo kiyya akadee wasitti malee anaa dhageettee kadhatiya awwaan si kennuu qaba oo fudhadhu galatoo kiyya Kaya ani wanti matu Kabakia iti fidatu Gargar sakia gafarakina Galatikia sidakabina Kaya ani wanti matu Kabakia iti fidatu Gargar sakia gafarakina Galati guddaa sidakabina Awaaqa si argadhe waa hunda jaalanatti tolu ati waaqa kabaja galati wal gubbaa si galu seenaan koo akkanaan turre sinnaa midhaasee waaqa kiyya adoo biyyi diddeellee si waaqomsanaaf manni kiyya seenaan koo akkanaan turre sinnaa midhaasee waaqa kiyya adoo biyyi diddeellee si faarsinanaaf manni kiyya Agadda jirtu gara gammada Aku si fakkaatu hin argamu ada Gargara dhiisan hambirin dabarre Akka kee jiru tokko hin agarre Agadda jirtu gara gammada Aku si fakkaatu hin argamu ada Gargara dhiisan hambirin dabarre Akka kee jiru eessatti garre Gubbaa si qaba an gubbatana irra si qaba Gubbaa si qaba na tole waaqa jaba Gubbaa si qaba an gubbatana irra si qaba Gubbaa si qaba na tole waaqa jaba Guddoo walii galle anaafati baay'ee walii galle Guddoo walii galle gargari hin baanu yoomillee Guddoo walii galle anaafati baay'ee walii galle Guddoo walii galle addaan hin baanu yoomillee Bultan dhaggeeffattootaaf daawwattoota televezyiinii mo'aa nagaa waaqayyoo isiniif haa ta'u ganama kana dubbii sagalee waaqayyoo kan isiniif hiru ana paaster Darajjee Ndaaluuti dubbii sagalee waaqayyoo kan inni isiniif hiru hojii ergamootaa boqonnaa 10 lakkoofsa 1 kaasee isa jiruun maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin nan dubbisaa akkana jedha namichi Qorneeliyoos jedhamu tokko mandara Qeesaariyaa keessa jira ture inni kutata waraana warra Rooma Itaaliqaa jedhamu irratti hangafa dhibbaa ture inni nama waaqayyoo bulee maatii isaa hundumaa wajjiniinis waaqayyoon sodaatee ture warra Yihuudootaa keessaa dadhaboota kan turan baay'ee in gargaara yeroo hundumaas dadhabbii malee waaqayyoon in kadhata ture gaaf tokko
akka sa'aatii salgaffaatti mul'ata argee mul'atichis ergamaan waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufee yaa Qornoliyoos jedhee itti dubbate. Qornoliyoos yommus fajajee isa ilaalee sodaachaa maal inni yaa gooftaa jedhee gaafate. Namichis immoo deebisee fi waaqayyoo kadhata kee dhagayeera, dadhaboota gargaaruu kees yaadateera. Ammas namoota Iyyoopheetti ergiitii Simoon isa Phexros jedhamu waamsisii jedheetu dubbata. Dubbii sagalee waaqayyoo kana waaqayyoo akka nutti dubbatutti mataa keenya gadi qabannee waaqayyoon kadhachuudhaan sagalee kana olii wajjiniin hordofna. Yaa waaqayyo abbaa keenya mootii waaqaaf lafaa danda'a waan hundumaa ilma waaqayyoo waaqa jiraata gochaa keef geggeessaa kee ayyaana keef araara kee hundumaaf si galateeffanna. Sagaleen kee ganama kana gara keenya yaa waaqayyo akka dhufu jireenya keenya laphee keenya hafuura keenya akka jijjiiru yeroo kana yaa waaqayyo gooftaa akka nutti dubbattu maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin sin kadhadha. Yaa waaqayyo yeroo kana jireenya keenya loluudhaaf hidhatee kan ba'e ergaan seexanaa maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u. Hafuurri kee jabinni kee yaa waaqayyo nu wajjiniin haa ta'u. Sagalee kee dhowwaa malee nutti dubbadhu yaa waaqayyo sagaleen kee immoo jireenya keenya keessatti iddaaf yaa waaqayyo gooftaa hojii hojjetu maqaa Yesuusiin ameen. Sagaleen amma dubbise kun hojii ergamootaa boqonnaa 10 keessa isa jirudha. Lakkoofsa 1 kaasee amma lakkoofsa 5 dubbise. Sagaleen kun waa'ee maatii tokkooti kan inni dubbatu. Maatiin kun abbaan mana kanaa Qornoliyoos jedhamee kan inni beekamu. Qornoliyoos kun hojiinsaa loltuudha. Waraana warra Roomaa Ixaaliqaa jedhamee waamamu irratti immoo hangafa dhibbaa akka inni ta'e sagalee waaqayyoo immoo ibsee lafa nuu kaa'a. Keessumaa namni kun jireenya isaa keessatti wanta nuuni arginu keessa isaa keessa eebuu guddaan tokko akka jiruti sagalee waaqayyoo nutti hima. Namni kun yeroo sana keessatti nama iddoo qabuudha, nama dhageettii qabuudha, nama waan baay'ee hojjechuu danda'uudha. Garuu keessa isaa keessa eebuun tokko galeera. Eebuun keessa isaa keessa galee kun eeboota miti. Lafa isaaf hin eeboota, biyya isaaf hin eeboota. Wanta hundumaa keessatti keessa kan galee jiru eebuu waaqayyootu keessa galee jira. Namni kun baay'ee kan nama dhibu namoota orra Israa'el keessaas qomoo orra Israa'el miti. Keessumaa namni kun orra Israa'el jedhamee adda baafamee nama beekames miti. Namni kun qomoonsaa qomoo orra ormootaa orra Israa'elirraa ormataanidha. Garuu keessa isaa keessa maaltu jira? Eebuu guddaa tokkotu keessa isaa keessa jira. Eebuu guddaan keessa isaa keessa jiru maa inni? Jireenyi isaa waaqayyoon barbaaddachuutu keessa isaa keessa galee jira. Laphee isaa keessa, hafuura isaa keessa yeroo ba'u, yeroo galu, waajjira isaa keessatti, lafa hojii isaa keessatti, waan kun hundumaa keessatti, ijoollee isaa gidduutti, haadha manaa wajjin yeroo ta'u, maatii gidduu yeroo ta'u, ollaa keessatti wanta inni hawwuuf, wanta inni dheebotu tokkoof tokko duwwaadha. Innis maa inni waaqayyoon dheebota, ulfina waaqayyoo dheebota. Keessi isaa harka waaqayyoo dheebota. Jireenyi isaa harka waaqayyoo dheebota. Arras dubbii sagalee waaqayyoo kana ganama kana kan dhagaa jirtan galaa waaqayyoo jireenya keessan keessa kaa'uu barbaadu isa kana. Lafa dhattanitti yeroo baatan, yeroo galtan, yeroo teessan, yeroo kaatan, lafa waajjira keessanitti akkuma kana immoo lafa hojii keessanitti karaarra yeroo deemtan, yeroo konkolaataa keessa teessan, yeroo ofii keessaniif hojii mataa keessatti dhuunfaa keessatti baatanii hojjettan lafa dhattan hundumaatti eebuun keessan waaqayyoon isa waaqaaf lafa uume duwwaa yoo ta'e inni eessatti sin geessa? Milkaa'umaatti sin geessa, jireenyatti sin geessa, gara inni itti sin geessu eessatti? Gara kakuu raawwachuutti sin geessa. Maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Namni kun waan guguddaa sadiidha kan inni dheebote, kan innis immoo godhu yeroo hundumaa keessatti. Tokkoffaan namni kun jireenya isaa keessa galee kana keessaa gaafa dubbisnu maqaa Yesuusiin nan dubbisa akkana jedha. Akkana jedha lakkoofsi lammaffaan akkana jedha. Inni nama waaqayyoo fi bulee jedha.
nama waaqayyoo bulee jechuun maal jechuudha? Nama waaqayyoon ba'ee nama waaqayyoon galoochaan yeroo ba'u karaa isaa waaqayyootti, jireenya isaa waaqayyootti, yeroo hundumaa ijoollee isaa waaqayyootti, jireenya hafuuraa isaa yeroo ba'u nama humna isaatti nama nanne, nama taayitaa isaatti nama nanne, nama bultoo isaatti nama nanne, nama humna isaatti nama nanne, nama qabeenyaa isaatti nama nanne, yeroo ba'u waaqayyootti kan amanatu, yeroo galu waaqayyootti kan amanatu, yeroo taa'u waaqayyootti kan amanatu, yeroo nama wajjin jiraatu waaqayyootti amanata, yeroo maatii isaa kee jiru waaqayyootti amanata, yeroo lafa waajjira isaa dhaqu waaqayyootti amanata, yeroo lafa hojii isaa dhaqu waaqayyootti amanata. Arra ganama kana nan jedha maqaa gooftaa maqaa Yesuus Kiristoosiitiin jireenyi kee, barri kee, ba'uun kee, galuun kee waaqayyo gooftaa macaarra siif haa ta'u. Gaafa sana moo'ichatti baata, gaafa sana jireenyatti baata, yerootu waaqayyootiin bultu, yerootu waaqayyoon amanattu, yerootu waaqayyootiin jireenya keessa irratti gadhiiftu, gaafa sana waaqayyo barruu harka isaatii irratti si baata. Haleluuyaa! Maqaan waaqayyo bara baraan eebbifamu. Qorontos keetti sagalee waaqayyoo kana jedha, kan of jaju waaqayyoon of ajajuudha. Namni kun taayitaa qaba ture, jireenya qaba ture, ajajaa dhibbaati, waan barbaade gochuu danda'a, akka barbaade dubbachuu danda'a, akka barbaade geggeessuu danda'a, wantoota waan barbaade gochuu danda'u. Garuu akkana jedhe waaqayyootii bule jira. Waaqayyoo buluun jireenya, waaqayyoo buluun waaqayyo gooftaan simboo namaa ta'a, waaqayyoo buluun abdii namaa ta'a, waaqayyoo buluun keessi namaa, lapheen namaa, hafuurri namaa, jireenyi namaa hin hiikama. Maqaa waaqayyoo haa ulfaatu. Ganama kana nan jedha maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin karaa irra baatu irratti waaqayyoo buluun kee argamu, yerootti galtu waaqayyoo buluun kee argamu, yerootti hiriyoota kee keessa teessu waaqayyo sirraa argamu, waaqayyo adda siif haa ta'u, simboo siif haa ta'u, waaqayyo gooftaa maccaa dubbii siif haa ta'u. Maqaa waaqayyo bara baraan eebbifamu. Lammaffaan akkana jedha, maatii isaa hundumaa wajjiniinis waaqayyoon in sodaata ture jedha. Haleluuyaa! Waaqayyoon in sodaata ture jedha. Fakkeenya boqonnaa tokko lakkoofsa 7 irratti immoo gaafa laallu akkana jira, ogummaan inni jalqabaa jira waaqayyoon sodaachuudha jedha. Akkuma kana sagalee waaqayyoo Iyyoob keessatti immoo akkana jira, waaqayyoon sodaachuun ogummaadhaan, cubbuurraa fagaachuun immoo hubannaadha jedha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu. Amma kana irratti wanta nu agarru maa inni, namni kuni tokko ofiisaa waaqayyoon sodaate, maatii isaa keessatti illee waaqayyoon sodaachuun gadi bu'e, ijoolleen isaa waaqayyoon sodaatu, ati manaan isaa waaqayyoon sodaatti, maatiin isaa waaqayyoon sodaatu. Waaqayyoon sodaachuu jechuun maal jechuudha? Waan waaqayyoo jibbe jibbuu jechaadha. Waan waaqayyoon jaallanne jibbuu jaallachuu dhiisuu jechaadha. Arra waajjira kee yeroo tidhattu, hojii kee yeroo tidhattu, yeroo karaa kee irra deemtu, yeroo itti baatee galtu, karaa irra yeroo itti deemtu, yeroo lafa qonnaa kee dhattu, yeroo itti lafa daldala keetti baatu, yeroo itti waajjira lafa barumsa kee dhattu, iddoo adda addaatti yeroo itti baatu, hojii keetti gaafa itti baatu, waan takkatti waaqayyoon hin sodaanne si godhu waan baay'een gara kee dhufuu danda'a. Haala adda addaa mataa jijjiirratee, maqaa jijjiirratee, bifa jijjiirratee gara kee dhufuu danda'a. Akka feedaa mataa keetii fakkeessee gara kee dhufuu danda'a. Yaada waaqayyoo fi si gidduu dhufee galuu danda'a ta'a. Arra garuu waaqayyo gooftaan macaalaa karaa sitti agarsiisa. Sagalee waaqayyoo kun gara kee dhufeera. Waaqayyoon sodaadhu. Gaafa sana waaqayyo addasii kenna. Gaafa sana waaqayyo simboosii kenna. Gaafa sana waaqayyo jireenya kee irratti, bara kee irratti, ba'uu kee irratti, galuu kee irratti mataa malee eegee sin godhu waaqayyo. Maqaan waaqayyo kan eebbifame haa ta'u. Sadaffaa namni kuni akkana jedha. Sagalee waaqayyo addunyaarraa akkana jedha. Sadaffaa akkana jedha. Warra Yihuudootaa keessaa dadhaboota kan turan baay'ee hin gargaara. Baay'ee maal godha? Hin gargaara ture. Hidhii tuutee biran dabarre. Yookaan caljedheema akkasumattiin ay nama gaddisiisa biran dabarre. Yeroo rakkataa argu garaansaa hin waafi. Yeroo sabeelee argu garaansaa hin waafi. Yeroo sadaarii argu garaansaa hin waafi. Kun immoo sagalee waaqayyo maal jedha? Laphee Kiristoos qaba ture sana isinis qabaadhaa.
namni kuni keessa isaa keessa kan jiru kana yeroo hundumaa kan inni godhu maa'inni namoota kana sadaffaa isaa wanta inni godhu namoota kana maal godha hin gargaara jireenya isaanii gargaara ikoonomiidhaan hin gargaara waa isaan barbaachisuun hin gargaara orra Yihuudootaatiif immoo mana qulqullummaa iyyuu ijaareen waan barbaachisa isaan gargaara bukkee dhaabata jabaadhaa jedha waa isaan keessa jiran itti maalirra jirtudha kun immoo yaada qajeelaadhaaf yaada waaqayyo biraa ta'edha. Arfaffaaf inni dhumaan immoo akkana jedha yeroo hundumaas dadhabbii malee waaqayyoon hin kadhata ture jedha. Maqaan waaqayyoo eebbifamu yeroo hundumaa jedha yeroo hundumaa jechuun maal jechuudha halkanii fi guyyaatti jechuudha halkanii guyyaatti maal godha ture waaqayyoon hin kadhata ture jedha. namni kuni sababii rakkateef kadhata miti sababii dhibameef kadhata miti kadhata gaafa nu yaannu maa'inni gaafa dadhabnu gaafa dhukkubnu gaafa waa rakkannu duwwaa ta'uun qabu kadhate yookaan ganama kana ituun rafaa jiruuti yeroo natti deeme yeroo sa'aatii waajjiraan natti ga'e yeroo akkasii natti ga'e barumsa koo natti ga'e akka jenne waan baay'eedhaan jireenya keenya ituun kadhatiin waan baay'eedhaan jireenya furaa keenya dadhabsiisuu danda'a seexan garuu arra waan isinitti himaan namichi kuni ganama jedha guyyaa jedha galgala jedha yeroo hundumaa jedha dadhabbii malee jedha waaqayyoon hin kadhata ture nama kadhatu duukaa immoo waaqayyootu jira yerooti kadhattee dhattu yerooti kadhattee dhannellee haasaan keellee tokko hin ta'u yaadi keellee tokko hin ta'u mul'ati keellee tokko hin ta'u sagantaan keellee tokko hin ta'u keessi kee lapheen kee maal ta'a afurri kee hin haaraa yeroo hundumaa seexanni yeroo hundumaa kan inni sodaatu maal kadhata sodaata kanaaf jireenya isaatiin namni kun yeroo hundumaa waaqayyoon hin kadhata ture isa booddee lakkoofsa 3 irratti gaan maal jedha deebii nama kanaaf dhufeetu ilaalla akkana jedha gaaf tokko akka sa'aatii 9ffaatti mul'ata argee jedha waan sadan kan dinni godhe booddee arfan kan dinni godhe booddee dinni bifa kanaan raawwatee booddee waaqayyo maal godhe ulaabantii waaqaa irratti bane waaqayyo guyyaan arraa guyyaatti ulaan bantii waaqaa irratti banamu akka barbaadduutiif yoo kana barbaaddeef waan arfan kana keessa keessatti qabadhu yeroo baatu yeroo galtu ulaan bantii waaqaa akka irratti banamu yeroo haasoftu ulaan bantii waaqaa akka irratti banamu hojiin seexanaa akka hin dandeenyeefi hojiin biyya lafaa akka hin dandeenyeefi dandee akka hin qabanneefi kanaaf farraawwan gaafa sana ulaa bantii waaqaa banamaa jala deddeebita. Maqaa waaqayyo kan eebbifame haa ta'u isa booddee akkana ta'ee jedha akkana ta'ee jira gaaf tokko mul'ata 9 deebi'ee booddee mul'atas argee jira isa booddee ergamaa waaqayyoo tokko iddoo inni jiru dhufee jira yaa Qorneeliyoos jedhee itti dubbate jira yommus akkana jedhe Qorneeliyoos yommus fayyajee ilaale sodaachaa maayinni yaa gooftaa yeroo inni jedhuun akkana jedhe kadhati kee dhaga'ameera Iyesuus gooftaadha kadhati kee dhaga'ameera waan har'a kadhatte dhumaa yaadadhu waan fuula waaqayyoo irratti dhiyaatte yaadadhu jireenya keen laphee keen hafuura keen amma waan tokko qabadhu waaqayyoon si kadhadhaa karaa keetta waaqayyoon si kadhadhaa jireenya keefa waaqayyoon si kadhadhaa yerootti baatu yerootti galtuu waaqayyoon si kadhadhaa keessa keetti galaa guddaa fuutee baataarra mana kee waa fuutee baataarra dubbiin sagalee aaraa dhageessaarra sagalee waaqayyoo gara kee dhufeera waan aaraa fuutee baataa siin kadhadhaa lafa jirtutti kadhata gabaabaa kanan si kadhadhaa kana fudhadhuuti bayi waaqayyoo gaafa san si duukaa ta'a nan kadhadha waaqayyoon maqaa gooftaa maqaa Yesuusiin yaa waaqayyo ulaa bantii waaqaa isa Qorneeliyoos irratti bante har'a yaa waaqayyo ijoolleen kee yaa waaqayyo amma ba'uudhaaf mana isaanii keessa hojii isaaniitti ba'uudhaaf sagantaa mataa isaaniitti ba'uudhaaf karoora mataa isaaniitti ba'uudhaaf mul'ata mataa isaaniitti ba'uudhaaf maqaa Yesuusiin harki kee wajjin haa ta'u fuula isaanii dura kan dhaabatu jireenya isaanii kanatu laphee isaanii kanatu ija baafannaadhaan kan barbaadu keessa isaanii yaada isaanii laphee isaanii kan teellaa tambisu har'a waraanneerra maqaa Yesuusiin kan waraaname haa ta'u maqaa Yesuusiin laphee isaaniirra kan diigame haa ta'u afurri kee wajjin haa ta'u moo'ichaan ba'a moo'ichaan gala moo'ichi waaqayyo sin argatu adda argadhaa sin bu'aa argadhaa fuula keessan dura dhaabatee kan isin mormu tokko hin argamini maqaa Yesuus Kiristoosiin har'a moo'icha isinii labseera moo'ichi maqaa Yesuusiin isin adursu moo'ichi isin wajjin haa ta'u maqaa Abbaatti Ilmaatti hafuura qulqulluu sadan waaqa tokkoon Amen.